Mariin biyyoolessaa maaliif barbaachise ka jedhu I think namni hundi waan irra walii galu natti fakkaata barbaachisummaa isaa irratti tokkoffaa garaagarummaa wayii uumamee jira. Garaagarummaan uumame kuni rakkina waan fideef jechuudha. Rakkinni kun rakkina salphaa miti, rakkina xiqqaa miti. Haga lubbuu walajjeesuu, haga qabeenya biyyaa qisaasuu, haga waraanatti deemuu rakkina amma keessa jiru. Kana hunda ka fide garaagarummaan jiru taa'anii waliin bifa mariin wal kabajanii bifa civilized ta'e waan hiikkachuu dhabeefi namni yookaan immoo paartiin siyaasaa yookaan gareen wahii waraanatti waan gadi bahaniif si balleessee ani jiraachuu ka jedhe obbo Leencoo reefuu kaasansanii garasi waan caameef kun ammoo nama tokkoon fayyannee garee tokkoon fayyannee garee hundaa waan miidhe kisaaraan keessaa ba'aa jirra akka gareetti illee akka dhuunfaatti illee akka biyyaatti illee fuuldura tarkaanfachuu hin dandeenye jechuudha. Qabeenya qisaasamaa jira, lubbuu qisaasamaa jira jechuudha. Bu'aan garasiin waan dhufaa hin jirre fuuldura tarkaanfachuun progressing positive outcome achi keessaa waan hin argamneef teenyee wajjii haasoo inni wajjii mari'annu waan jedhuuf gara deemne garuu rakkoon qaamni tokko qofa naga fedheef marii fedheef yoo namni hundi recognize wal godhee garaagarummaa qabu sana karaa nagayaatiin teessoo irra taa'ee fixachuu hin barbaanne taate ammallee rakkinuma keessa deemnaa jechuudha. Wanti furamu hin jiru. Recognize wal godhuu jechuun qaama yaada garaagaraa ati irraa qabdu sana iddoo kennuufii qabdaa, kabajuu qabdaa, yaada isaa dhaggeeffachuu qabdaa jechuudha. Sana booda fedhiin garaagaraa teessoo tokko irra dhufee achi keessaa waan akkamma Commander Daraartuun jette kana fedhiin kan kee 10 yoo ta'e haga tokko keessaa hogguu sii guutame kaanis kennitee fudhachuu jechuudha. Saniyyoo amannee walitti dhufnee jenne bu'aan keessaa argachuu dandeenya. Lammata akka reef obbo Leencoon stage irraa kaasanii yeroo takkatti waan hunda an argachuu qabaa 0 or 100 waan jedhu sana keessaa bahuu qabnaadha jechuudha. Amma rakkinni guddaan eega jijjiiramni kun dhufee qabsoo qeerroof qarreen lubbuu isaanii itti kennitee jijjiirama dhufe kana keessatti wanti argame jira, wanti arganne jira. Akka kaleessa alagaan mataa keenyarra taa'ee dirqiin nu bulchaa hin jiru isteeppii guddaa fuuldura deemnee jirraa jechuudha. Haga wayii waan takka guuttannee jira. Waan nuuf jira guutam fedhiin ilma namaas guutamuu jisi jammar. So sana qabachuu dadhabnee haga qabannee walii gatteenyee walii abboomuu dhabnee walii mari'achuu dadhabnee walii obsuu dadhabnee qisaasama amma keessa galle kana keessa galle jechuudha. Probably rakkoon Oromoo keessaa ka'e gara Itoophiyaatti illee ceemee bi waraanuma kanaafuu contributionii guddaa qaba jedheen amana. Namoonni hedduun as keessaa Oromoon kaleessa akkanaadha, aadaa akkanaa qaba, konsensasiidhaan bulaa ture, wal dhageeffataa. Har'ammoo maa akkana ta'ee jedhe. An deebiin obbo Leencoo reef kaasanii jiranii aadaa warra kaabaa, siyaasaa aadaa warra kaabaa sana fudhanne. Ka si balleessee ani gara aangoo dhufu, tokko balleessee injifadhee gara aangoo dhufu. Bara sana Oromoon akkamii bulaa ture? Haga nama tokko amansiiftutti konsensasiidhaan taa'anii mari'achaa turan. Amma aadaa sana fudhannee qawweellee kaasnee garasi deebinee jechuudha. Oromummaa sana keessaatii baan akkamiin garasi deebinaan ulfaattuu na fakkaatti. Gaafii takka obbo Leencoof dhiyeessaa garaagarummaan uumame kun Oromoo keessattuu waan adda eegalee miti. Eeguma qabsoon Oromoo eegalteeyyuu jaarmaya siyaasaa Oromoo keessatti garaagarummaan uumamaa ture. Garuu garaagarummaan uumamaa ture sun tokkoyyuu wal mariin ka furame hin jiru. Successful ka ta'e hin jiru. Wal diigaa, wal balleessaa aadaa godhannee dhufne gara dhumaatti osoo jijjiiramni kun hin dhufin durayyuu waldaa marii Oromoo ka jedhu ka biyya Norweetti waliin eegalle tokko jira. Jaarmiyootuma Oromoo biyya alaa jirtu waliif fidanii mariin furuu waan jedhu achittuu eegalamee ture jechuudha. Illuu
hedduu fuulduratti tarkaanfachuu hin dandeenye bu'aa guddaa fiduu hin dandeenye. Amma mariin amma ta'u kun wanti adda isa godhu tokkoffaa biyya keenyatti gallee gochaa jirra, uummata keenya keessatti godhaa jirra. Lammata ammoo qaama biyya bulchaa jiru ka Oromoo irraa ta'e illee dabalataa jechuudha. Kun adda isa godha. So gaafiin ani isin gaafadhu Buleencoo akka mariin biyyaalessaa kun bu'aa nu buusu muuxannoo keessan keessaa maaltu gufuu ture akka waliigallee dhaabbotiin siyaasaa Oromoo ala jiran yeroo hedduu mari'achaa turan maal jedhan bu'aan finne yeroo san maaltu gufuu ture amma ammoo gufuun sun karaa irraa kaatee bu'aan bu'ee gara fuulduraatti tarkaanfachuu hin dandeenya waan jedhu gaafii isinii qaba galatoomaa jechuu barbaada.